Akkam jirtu jool nagaa jirtu. Kun qophii sirna gadaa torbaanitti al tokko karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin isiniif dhiyaatudha. Qophii sirna gadaa torbee darbee keessatti seenaa sirna gadaa kutaa 3 hin qonnee isiniif dhiyeessaa turuusaa akka himamsa seenaa hayyootii Oromoo irraa galmaawetti hayyoonni barnoota ammayyaa baratan dhaloota haarawaa kanaaf kan dabarsan ta'uusaa seenaan sirna gadaa dheeraa ta'uusaa dhaloota Kiristoosiin dura waggaa 4,000 olii fi dhaloota Kiristoos booda immoo waggaa 2,000 ol walumaa galatti waggaa 6,400 ol kan qabu ta'uusaa sirni gadaa amma Oromoon ittiin bulaa jiru kan jaarraa 15ffaan booda bara gadaa Godayyoo Galgalootii fi Yaayyaa Fullaalleetiin kan haaroome ta'uusaa erga jaarraa 15ffaatii hanga jaarraa 19ffaatitti sirni gadaa haala gaariidhaan uummata Oromoo tajaajilaa kan turee fi jaarraa 19ffaan booda hanga jaarraa 20ffaatitti sirnoota adda addaatiin sirni gadaa qancaree Oromiyaa bakka hedduutti addaan citee kan turee fi yeroo ammaa ammoo sirni gadaa kun deebi'ee kan ijaaramee fi dagaagaa kan jiru ta'uusaa sirni gadaa yeroo ammaa dhaabbata saayinsii fi aadaa addunyaa UNESCO jedhamutti hambaalee killayyaa ta'ee kan galmaa'e ta'uusaa sirni gadaa yeroo ammaa mana barnootaa keessattis kitaaba barataatiin qophaa'ee barnootaan kennamaa kan jiruu fi hayyootaanis barsiifamaa kan jiru ta'uusaa qophii darbirraa hubattaniirtu jenneet abdii qabna. Qophii sirna gadaa torbee kanaatiin ammoo seenaa sirna gadaatii fi akkasumas gogeessa 5 sirna gadaa caayalee odaa 5 waliin maal fakkaata kan jedhu isiniif dhiyeessina. Hanga xumura qophii kanaatitti naamusaan nu hordofaa jenna. Beektonni Oromoo fi qorattoonni biyya keessaa fi biyya alaa yommuu afoola manguddoota irraa qindeessan sirni gadaa dhaloota Kiristoosiin dura waggaa 4,400 ol kan qabuu fi dhaloota Kiristoos booda ammoo waggaa 2,023 kan gaheedha. Walumaa galatti waggaa 6,417 ol kan lakkoofsise ta'uu irra gahameera. Dhaloota Kiristoos boodas gadaa isaa baallii 10 ture gara baallii 7. Dhaloota Kiristoos booda ammas jaarraa 7ffaa hanga 11ffaa keessatti ammoo sirni gadaa gara baallii 5tti gadi bu'uudhaan gogeessa 5 kan qoqqoodamaa as ga'eedha. Gadaan tokko waggaa 8 qaba. Marsaan gadaa guutuun isaa waggaa 40. Aangoon abbaa gadaa tokko waggaa 8. Ijoolle gadaan gogeessa 5 kan ijaaramee fi akkasumas ammoo gogeessi tokkoon isaa waggaa 8 wayita raawwatamu waggaa 40 ta'a. Isaanis birmajii, bultuma, bahara, horata, roobalee jennee akka quba 5 kanaatitti hogguu fakkeeffamu marsaan gadaa gogeessa 5 waggaa 40 tahaa jechuudha. Kanaan uummanni Oromoo wayita sirna gadaatirra gahee baallii fudhatu baga 40 abbaa keetii 80 akaakayyuu keetiitiin si gahee jedhameet eebbifama. Hoggaa gogeessi gadaa jiran tartiibaan deemanii raawwatan gara isa jalqabaatitti deebi'uudhaan marsaa tokko taha jechuudha. Gogeessa gadaa yookaanis baallii 5 gadaa Oromoo. Gadaan gogeessa yookaanis garee 5 kan qabu yoo ta'u isaanis 5 gadaa Oromoo jedhamuudhaan beekama. Akka waamichaatitti xinnoo bakkaa bakkatti yookaan wiirtuu odaalee 5tti garaagarummaa qabaachuus mala. Garaagarummaa jechaati malee hiikaansaa tokkuma, raawwiin isaas tokkuma. Fakkeenyaaf gadaa Oromoo Arsii biratti birmajii, bultuma, bahara, horata, roobalee jedhama. Gadaa Oromoo Booranaa biratti fullaasa, maankula, moggisa, muudana, mardida jedhameet beekama. Gadaa Maccaa Tuulamaa biratti ammoo birmajii, michilee yookaan muudana, duuloo yookaan halchiisa, meelbaa yookaan hambisaa fi
roobalee jedhamee beekama. Gadaa Oromoo Gujii biratti ammoo harmuufa, muudana, halchiisa, dhallana, roobalee jedhamee beekama. Gadaa Ituu fi Humbannaa Franqalloo biratti ammoo horata, sabbaaqa yookaan dibbaaqa, dhibbeessa, fadata, daraara jedhameet beekama. Gadaa Oromoo Walloo fi Karrayyuu biratti ammoo dirmajii, beelbaa, halchiisa, horata, roobalee jedhamee beekama. Gogeessi gadaa kun gadaa Oromoo Raayyaa Sebootii fi gadaa Gabraa birattis garaagarummaa jechaa haa qabaatu malee sirni gadaa uummata Oromoo qacciiwwan salgan hunda biratti gaggeeffamaa ture. Jaarraa 15ffaa as wiirtuun sirna gadaa Oromoodhaa kan bakka tokkorraa waraabame ta'ee odaalee shananitti sirni gadaa heerotaa fi seerota labsii fooyyeffachaa kan turedha. Odaaleen shanan kunniinis odaa roobaa wiirtuu Oromoon Arsii sirna gadaa itti haaromfatee fi seerota gadaa hedduun irraa waraabame, odaa roobaa godina Baalee Bahaa aanaa Ginneeritti kan argamu, odaa Nabee, odaan Nabee ammoo godina Shawaa Bahaatitti kan argamuu fi wiirtuu Oromoon Tuulamaatii fi Maccaa heerota hedduu itti mirkaneessaa turan yoo ta'u, kan biraa ammoo odaa Bisili. Odaan Bisil Oromoon Maccaa Oromoo Tuulamarraa babal'atee wayita gara dhihaatitti babal'atu kan hundeeffame yoo ta'u, innis seerotaa fi heerota gadaa bakka tokkorraa waraabamaa ture irra deebiidhaan seera makoo biliitiinis kan fooyyessaa turanidha. Kan biraa odaa Bulluqi. Odaan Bulluqis Horroo Guduruu Wallaggatti kan argamu yoo ta'u, caayaa Oromoon Maccaa wiirtuu odaa Bisilirraa waraabbatan kan qoqqoodaa turedha. Akkasumas odaan Doogii godina Iluu Abbaa Booritti, odaan Hullee godina Jimmatti kan wiirtuu Oromoota Maccaa kan ta'edha. Odaan biraa ammoo odaa heerri murtii Oromoo itti xumura argate jedhamee kan beekamu odaa Bultumi. Odaan Bultum wiirtuu caayaa gadaa Oromoo Ituu, Humbannaa fi Afranqallooti. Ijoollee sirni gadaa Oromoo babal'atee wiirtuu caayaalee shanan kana jalatti wayita seerota isaa fooyyeffatee uummanni ittiin bulaa turetti moggaasni maqaa gogeessa tokko tokkootii fi sadarkaalee gadaa jiraatullee haalli adeemsa isaatis ta'ee duudhaan sirna gadaa tokkumaa jechuudha. Egaa kaayyoollee sirni gadaa sirna bulchiinsa aadaa ta'ee kan umriidhaan qoqqoodee uummata hunda hirmaachisu ta'uusaa, sirni gadaa seenaa himaamsa hayyootaatiinii fi akkasumas hayyoota barnoota ammayyaa qabaniin yeroo ammaa barreeffamee ifa bahee galmaa'ee kan taa'e ta'uusaa, sirni gadaa yeroo ammaa bifa haarawaan deebi'ee uummata Oromoo hunda biratti sirna hundee qabu ta'uuf deemaa jiraachuusaa, sirni gadaa daree barnootaa keessattis kitaabota kutaa 1ffaa hanga kutaa 8ffaatitti kitaabota barataatiin qophaa'es kennamaa kan jiru ta'uusaa hubattaniirtu jenneet abdii qabna. Qophii sirna gadaa torbee kanaa kanumaan goolabna. Torban sagantaa wal fakkaatu biraatiin walitti deebina. Ammasitti qophiilee OBN gaammee hafan wajjiin nagayaan nuuf tura. Manamiti galma kutoo gubbaa shanii malee keessi mootokumaa asxaan odaa ta'uun biyyayyuu beekamaa aadaan Oromootaa yoom irraanfatamaa asxaan odaa ta'uun biyyayyuu beekamaa.